irreecha yookiin irreessa akka daa'imaatti akkoontii yeroo malkaatti dhufan in irreeffanna jechuu isaanii fi marga jiidhaa kutanii waa gungumanii bishaanitti darbachuu isaanii qofan arge. Kanatti himame namoonni walgaanii hoodaa akkasii kan baatan yeroo fagoon dura otoo inni bulchaa kolonummaan ayyaanummaa alagaa jedhamee hin dhoowwamin ture. Yeroo xinnummaa bakka irreessaa qaajjii fi irreessa muggii kan odaa bargaagaa lama qaban argeera. Garuu hooman baanii itti irreeffachuun hin turre. Ambi ba'ee waliin irreeffachuusaa ergan barumsaaf wiirtuu Oromiyaa dhufe booda. Bara 1960moota hiriyootaa fi maatiiwwan waliin harsadee waggaan dhaqan ture. Waaree dura dhaqqabnus haadhi malkaa subii dhuftee waan deebituuf arginee hin beeknu. Irreeffattoonni kan walga'an odaa tokko jalatti fi naannoo isaatti. Innis fuullee magaalaa Bishooftuu qarqara gama Arichaatti ture. Yeroo hundaa baahitaawwii ortodoksii kan faallaa irreechaa lallabutuu golee tokko keessa ture. Fiixee qarqarichaa irraa daabiloos qoriit kan qondaaloti bulchaa koloneeffataa ijoollee itti qaluun gabbaran jiraa jedhama. Baay'inni godaantotaa yeroo ammaa walitti ilaalamu kan yeroosii hamma hin jirredha. Waggoota hundaa bulchaa haarotaa jalatti bara 1991 as kan kumkumootatti guddatu fakkaata. Gidiraan ammayyuu jira akka hooma fixiisaa TPLF yookaan EPRDF jala ture hin agarre. Irreechi ayyaaneffannaa Oromummaa utuu bulchaan nafxanyaa koloneeffataan waggoota 150 dura akka qaama eenyummaa Oromoo haqoof hin dhoowwamin kan turedha. Wareegama guddaan dandamate. Sabboononni Oromoo hanqina amma jiruuf qurrama agarsiisu ta'a. Finnaa impaayeraa jalatti yeroo Oromoon biyyaa fi bilisummaa dhabe kanatti kana caalaa eeggachuun gowwummaa ta'a. Haala jiru jalatti namoonni hamma danda'an faayan ba'anii ayyaaneffachuutti jiru. Tokko tokkoof irreechi meeshaa harka malbulchaa yoo ta'u saba Oromoof akka aadaa guututti fudhatama. Bilisa baasuuf qabsoon itti fufa. Karaa biraan kanneen bayyanachuun Oromummaa kan isaan waggoota fagoo dura awwaallee jedhan isaan finiinsisaa jira. Akka dhaabuun dandeenye beekuun caalatti maraachisaa jira. Oromiyaa keessatti duwwaa otoo hin ta'in Oromummaa fi aadaa isaa kan ibsan akka irreechaa faa addunyaa hunda keessatti daraaraa jiru. Irreecha bara 2023 DC malkaa yaadannoo Linkiloonitti waaqa haa galatu qooda fudheen jira. Akkuma ximqataa fi ayyaanota biraa isaanii qooda fudhannu isaanis nu waliin utuu qooda fudhatanii homaa isaan hin hubu. Nutis ni gammanna. Kana caalaa aannan dhangala'aa irratti bo'uun nama huba. Hin beekan malee aadaa fi amanteen Oromoo kan isaanii caalaa mudaa hin qabu. Kanaaf isaanii wal tuquu dhiisuun gamnummaadha. Sabaawota fagoo fi dhiyoo dhufanii nu waliin ayyaaneffatan hedduun galateeffadha. Oromiyaan haa jiraattu. Akeeka gadaa gabbifamuu qabu. Gadaan akaakuu mootummaa uummataa yookiin dimokiraasii addunyaan qabu keessaa tokko. Dandamachiisuun isaa rakkina hanga yoonaa mootummooti uummataa yookiin dimokiraasiin biraa hin furree fura ta'a. Barreessaan kun afoolaa fi waan barreeffaman irraa akeekota bu'uuraa gadaa kanaa gadi hubate. Akeekni gadaa akkana salphaatti waan dhiyaatu miti. Hofkalchaanii beekoti gadi fageenyaan qo'atu jedhamee abdatama. Kun heera Oromiyaa isa dhugaa dambalii fi qajeelfamootaa fi maqii safuu wixunuuf akka irraa ka'aatti tajaajilu danda'innaa jedhameetu. Sirni gadaa kana leellaa baddu baasan irra ga'e erga diriirfame sirni nafxanyaa Amaaraan gaggeeffamuuti. Sana hundeen buqqisuuf kan walabummaaf lolu lolataa jira. Isa ta'uun waattataa fi hololaan isa deeggaranis guyyuu tattaafataa jiru. Hayooti hafan hubannoo kanaa fi wixinee dhaabaa ijaarutti yoo bobba'an injifannoo duuba sirna dimokiraasii biqila biyyaa reef ba'u hojii irra oolchuun sirna bosose haqoof Oromiyaan battaluma walaboomte qophee taati. Rakkinni tasgabbii fi nagaa dhabuu godinichaa Oromiyaan kolonii ta'uu see beekuu diduu irraa madda. Nagaa ollaa gaarii yookiin federaalummaan beekamtii kana duuba dhufa. Oromoon duudhaa gadaa itti dheessan otoo qaanii sirna bososaa durdurii ofaangessaa gonkaan gabbisanii. Hamma yoonaa tuuta hawaasummaatti aanee sirni malbulchaa ilmaan namaa kan hunda hammatu sirna dimokiraasii akka gadaafaa qofa. Dimokiraasii fi ofaangessooma gidduu atoommi akka jiraatuuf inni booddanaadhaan maasaa fuudhaal yeroon itti darbee gallakkisee walqixxummaa ilmaan namaa kan gara jireenyaa dimokiraasitti faana fudhachaa isa jalqabaa ta'eef sarmuu qaba. Iccitiin dhimma dhugaa dabsuu koloneeffataa mirkanii uumaa isaa keessa jira.
humnaan olaantummaa murna tokko uummattoota irratti fe'e. Akka murnaatti itti fufee jiraachuuf olaantummaa sana bara baraan turfachuu danda'u qaba. Kana malee Amaarummaanis eegalee jalqabaa Tigraawaay, Beeta Israa'el, Gaafaat, Argobbaa fi kanneen kaabaa afaanota Kuushawoo dubbatanitti gadi caccabe. Nafxanyummaanis seenaa ta'a. Yoo Oromoon ofitti deebi'anii of qorachuutti ka'an maddi qaroomina isaanii gadi fagoo beekumsi keessaa guuramee hin dhumne yeroo kamiinuu walgichisiisuun kan danda'amu ta'uu waan beekaniifi murni Amaarinyaa haasa'u horeen nafxanyaa tuttuqanii yaada isaanirraa ceesisuu yaalu. Hammam itti cabuyyuu afaan Oromoo kurnan sadi keessatti misi inni agarsiise kanneen naasisan keessaa tokko. Yaadii fi beekumsi kanneen Amaarinyaa dubbatanii bara fiiwudaalii keessatti cabbaawee waan hafeef guddina ammayyaan walgituun ni rakkisaani. Kan argan hunda keenya ture jechuu malee bara teeknooloojiin fagaatee deeme kana dorgommii dafqaa fi dandeettii ofiin akka dhufu hin hubanne. Seeraan bulmaata Oromoo alagaan daallummaa se'a. Dilormaan Oromoo kan guddate golgaa seeraa argachuuf ormi itti baqateetu seera alagaa ittiin oromeessisu qaba. Iccitiin koloneeffattoonni dhugaa micciiruu mirkanni uumama isaanii keessa jira. Uummattoota kaabaa humnaan of jala galchanii lakkoofsi isaanii dhita'ee ture. Hunduu of baranii ofiin buluu waan gaafataniif lakkoofsi jirra jedhanuu hamma hin jirredha. Oromoo biratti qaban guuttu gadhiisan bakkee guutti isa jedhan ta'a. Waca isaaniin of jeequu miti. Tokko sirna gadaatti hawaasni murni hiriyaa 5 fi hojii irraa kan dachaa lamatti hirama. Hirmaattonni kun danaa dimokiraasii gadaa fi kan dimokiraasota biraan adda isa tolchanii. Kanneen waggoota 8 keessatti dhalatan hiriyaatti fudhatamu. Isaan keessaa murni jalqabaa fi inni dhumaa jechuunis Dabballee fi Gadaamoojii si'aatummaa malbulchaa hin qabani. Haa ta'u malee barumsaa fi hooda hawaasaa keessatti qoodanii fudhatu. 5 hafan gola walbulchaa uuman yeroo waggoota 40 keessatti waggaa 8 aangoo walii jijjiiranii. Murni lammaffaa fi sadaffaan qoodi isaanii barumsaa fi ergaa barbaachisoo ta'an raawwachuudha. Murni afuraffaan Raabaadooriin ittisa biyyaa fi bulcha biyyaa waggaa 8 duuba fudhachuuf of qopheessuudha. Murni dhumaa kanneen biyya bulchan Gita Lubaati. 2. Himii jalqabaa irratti gadaan dubartiin akka hoogganamtuu fi dubartii dhumaa kan akka Akkoo Manooyee jedhamtu jira haadessi itti dhiyaate irraa dubartii beektuu fagoo ilaaltuu fi daayaa qabdu ta'uu hubachuun hedduu nama dhibu. Dhiirota bolola aangoo qabanii micciirama oduu dharaa cehaniin finqilfamte. Booda gadaan olaantummaa dhiiraan gaggeeffamuun dubartiin qooda malbulchaa hawaasomaa fi diinagdee beekamaa qabdi turte. Aangoon siiqqee kan hedduun gadi jabeeffamee himamu ta'us qo'annoo gahaa hin arganne. Kanaaf qoodi malbulchaa dubartiin qabaachuu dandeessu deebi'ee dhalachuu gadaa keessatti akka baragitutti kanaaraa hedaman keessaa tokko. 3. Tokkoon murnaa waldaa ogeeyyii yookiin manguddoon gargaaramanii fi walabaan kan socho'an qabu. Tokkoon isaanii qooda murtaa'eef taphatan qabu. Murni tokko otoo sadarkaa itti aanutti hin ce'in kan turu waggoota 8 qofa. Murni hiriyaa tokko hooggansa isaa ofii filata. Kanaaf sirna gadaa keessa sadarkaa kamittuu waajirri kennata gumii hiriyaa malee qabamu hin jiru. Hooggansi hiriyaa abbaa'ummaan isaa gumii hiriyaa fi 4. Tokkoon murna hiriyaa hojii ramadameef abbaa'ummaa fi itti gaafatama qaba. Walgahiin gamaagama yeroo beekamaa akkasumas ariitii ture. 5. Raabaadooriin ittisaa fi nageenya biyyaa fi bara 8 booda aaboo fudhachuuf qophaa'uun irraa eegama kan inni gabaasu murna lubaatti. 6. Lubi hooggansa sabichaa waliigalaa ta'ee kan inni itti gaafatamu gumii idilee sabaatti. Heera cabsinaan irra darbaman qabu. Gumichi aabootti rarraasuun taayitaa irraa buqqisuu danda'a. 7. Olaantummaa seeraa ni eegama. Sabaa fi gochi hallee seera qaba. Hawaasi dabalataan hangammeessa safuu kan miseensi tokkollee cabsuu hin dandeenye qaba. Safuu eeguun mallattoo addaa Oromummaati. 8. Lubi seera kan isaan duraa tume guddifachuu, wayyeessuu yookaan otoo akeeka heera gadaa bu'uraatti hin bu'in jijjiiruu danda'a. Korri lubaa aangoo malbulchaa guddicha sabichaati. Shanee hojii raawwachiiftuu fi mataa finichaa fi mootummicha kan ta'u abbaa bokkuu of keessaa kennata. Sabichi yaa'ii idilee kan nambiyyaan hundi qooda itti fudhatu qabaata. Naqa ammayyaa kana keessa garuu kennata bakka bu'oota gaggeessitootaa barbaachisuu hin oolu. 9.
naannaa lubii seeraan hin deeggarres jiru. Naannaa waliigaltee guutuu sabichaa qofaan jijjiiraman akka sirna gadaa, mirgi abbaa tokkee, mirgootiin hoolaa fi imaammata lafaa jechuudha. 10 lubi taayitaa irraa dacha'e waggoota 8tti aananiif gorsaa fi akka abbaa dhaddachaa heera furaatti tajaajila. Yaa'ii idilee sabaafis abbaa barcumaa ta'a. 11 waggoota 8 duuba yuubii gadaamoojjii ta'a. Meeshaa waraanaan qabatanii gocha isaaniitiif gaafatama hin qabanii. Gadaamoojjii daa'immanii fi dubartiin eegumsa addaatu taasifamaa fi tuqaan dhiyeessii kana keessaa irra laalamee dhaalmaa gadaa jedhaman kanatti dabalama. Yoo guddifame sirni gadaa dimokiraasota hanga yoonaa jiraniif akka filmaatatti dhiyaachuu danda'a. Golli bulchaan oomishamuuf waggoota 41 fudhachuu danda'a. Kennata tibba tokko qofaan argamuu miti. Murni lubaa taayitaa irra kan turu waggoota 8 qofaafi. Goloota ilaalcha addunyaa irratti hundaa'uun otoo hin ta'in abbaa'ummaan biyya bulchuu waggoota 8 qofaaf baqqaana hawaasaa tokkoof kennama. Ilaalchoti waggoota 40f achi keessatti walfitti ganii ba'u. Meeshaaleen hoodaa fi mallattooleen gadaa waliin ka'an misirna amantee hedduun si'anaa keessatti dhimma hin baasan ta'a. Diriira ifaatti fidamanii murtee argachuu qabu. Bara Oromoon amantee tokko qofaa qabullee malbulchaa fi amantee gidduu timjeen ture. Hojiin amantalaa dhaaba qaalluun tolfaman jiru ta'a. Oromoon akka keessa deebi'anii ilaaluun naqaa ammayyaa kana keessatti bakka itti tolchutu irraa eegama. Akka malbulchii fi amanteen atooman waliin hojjetaa turan keessaa dhaalmaa gadaa kan ta'an ni argamu ta'a. Hayyoonni Oromoo hubannoo kana foonitti magarsanii heera gadaa shaakalamuu danda'uu fi dhaabota sana hojii irra oolchaniin as ba'uu danda'u. Oromiyaan haa jiraattu. Ulfinaa fi suurran gootota kaaniif, walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan lubbuun jiraniif, nagaa fi araarri ayyaana aabbolii fi aayoliif haa ta'u. Ibsaa Guutamaa Amajjii bara 2023.